daqiiqatti wanti haaraan jijjiiramaa kan oolu bahaa gidduu galeessatti muddamni dhalate cimee itti fufeera. Walitti gaarreffannaan Israa'elii fi Iraan gidduu jiru waqtii cimaa dhufe kanatti haleellaan Israa'el wiirtuu ittisa balaa kaaba baha Libaanos irratti raawwatteen hojjettoonni lubbuu baraaran 15 ajjeefamuu aangoonni biyyattii beeksisaniiru. Haleellaan wiirtuu kanarratti raawwatame kun hojjettoota lubbuu baraaruuf namoota sababa waraanatti miidhaman gargaaruuf kanneen achi keessa turanidha jedhame. Haleellaa magaalaa Duriis keessatti raawwatame kanaan gamoon eejensiin ittisa siivilii mootummaa Libaanos waliin hojjetu barbadaa'eera. Eejensiin kun garee Iraaniin deeggaramu Hizbollaa waliin hidhata tokkollee hin qabu jedhame. Haleellaa kanaan itti gaafatamaan eejensii magaalattii Bilaal Raadaa ajjeefamuu bulchaan kutaa biyyattii Baachir Kihoodirii ibsaniiru. Haleellaa kanaanis ogeessota fayyaa 5 dabalate namoonni 6 ajjeefamuu maddi oduu mootummaa Libaanos NN gabaaseera. Israa'el haleellaa fulbaanarraa kaastee gaggeessaa jirtuun yoo xiqqaate hojjettoonni lubbuu baraaranii fi hojjettoonni fayyaa 192 ta'an ajjeefamu ministeerri fayyaa Libaanos ibseera. Israa'el guyyoota dhiyoo asitti magaalaa guddoo Libaanos Beerut karaa qarqara kibbaan dabalate haleellaa qilleensarraa bakkeewwan birootti raawwachaa jirtu cimsitee itti fufteetti. Israa'el haleellaa qilleensarraa guyyoota 4 osoo walirraan citiin gaggeessaa jirtuun bu'uuraaleen misoomaa fi wiirtuuwwan garee Hizbollaa waliin hidhata qabu jettee yaaddurratti kan xiyyeeffatedha jechuun humni ittisaa ishee beeksiseera. Libaanos keessatti waliigalteen dhukaasa dhaabuu akka taasifamuuf waamichi idil addunyaa dhiyaachaa kan jiru yoo ta'u aangoonni Ameerikaa yaada waliigaltee jalqabaa aangoota Libaanosiif dhiyeessuun isaanii ni yaadatama. Waliigalteen kamiyyuu murtii waliigaltee dhaabbata biyyoota gamtoomanii 17-1 jedhamuun waraana Hizbollaa fi Israa'el bara 2006 gidduu ture akka dhaabbatu taasiseen ta'uu akka qabu mootummaan Libaanos irra deddeebi'ee cimsee gaafateera. Yaanni murtee UN gama Israa'elii fi Libaanos itti wal daangeessaniin naannoo daangaa biyyattii Blue Line jedhamu kiiloomeetira 30 loltoonni Hizbollaa akka fagaatan gochuu kan jedhu ni dabalata. Waliigalteen haaraa taasifamuu danda'u miseensonni waraanaa Libaanos naannawa sanitti akka bobba'anii fi akkasumas haalli raawwisaa hordofamuu dandeessisu uumamuu danda'a jedhamus maaltu ta'uu akka qabu tokkoon hin ibsamne. Israa'el gama isheetiin waliigalticha itti dhiyeenyaan hordofuudhaaf mirga Libaanos keessa socho'uu qabaachuu barbaaddi. Hizbollaas ta'ee mootummaan Libaanos gaafii kana fudhachuudhaaf akka jiran wanti akeeku hin jiru. Gama biraatiin ajjeefamuu Yahyaa Sinwaar booda waraanni Israa'el Gaazaa keessatti Hamaas waliin taasiftu ni dhaabbata jedhamee eegamus hoogganaan Hamaas Yahyaa Sinwaar erga ajjeefameen booda ibsa kan kennan ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun waraanni Gaazaa gana itti fufa jechuun yaada ture itti dukkaneessanii ture. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden dabalate dureewwan biyyoota lixaa du'a Sinwaar sababa xumura waraana Gaazaa ni xumura jechuun abdii akka qaban dubbatanii ture. Haa ta'u malee Israa'elis taatee Gaazaan kan waliigaltee nagaatiif harka isaanii diriirsaniin fakkaatanii Israa'el erga Sinwaar ajjeesuu ishee mirkaneessiteen booda sa'aatiiwwaniin ture Netanyahuun tarkaanfii guddaa jechuun ibsanii kan turanii. Haa ta'u malee waraanni akka itti fufetti jira. Torbanoota darban muraasa keessatti waraanni kan itti cime yoo ta'u waraanni Gaazaa keessatti Hamaas waliin gaggeeffamuuf West Bank to'annoo jala jirtu keessatti kibba Libaanos irratti haleellaan qilleensaa akkuma itti fufetti jira. Haaluma wal qabateen garee hidhataa Libaanos Hizbollaa irratti haleellaan raawwatamus cimee itti fufeera. Deeggartuun Hamaas fi Hizbollaa kan taate Iraan ajjechaa Sinwaar miira qabsoo kan kakaasudha malee qabsicha kan duubatti deebisuu miti jechuun ibsuun ishii ni yaadatama. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo biroo qabannee haga deebinutti akka jirtanitti hamtuun isin hin argin jennee nagaadhaan mannam.